Hashamaa harka fuune maatii kaasoo akkam jirtan fayyaa jirtani nuti nagaadha galata rabbii egaa har'as deebinee dhufnee jirra deebinee ufnee yookiin dhufee jira kaasuun ingidiin hin jiru kaasuun amma silxaana yookiin immoo aangoo argatee egaa gara manaatitti baay'ee naaf hin galu. Kanaaf yeroo baay'ee viidiyoo kan hojjetu yookiin immoo kan waraabus anumaa isiniin jira. Ati silaa raasii aballatu akkamitti manaa baatee deemtee warii kana waraabdaa akkamitti mana lafa yookiin waraabdaa yoo jettan immoo kaasumatu yeroo izee ka'e boqonnaa isaa hojiirraa boqonnaa yookiin misaa yoo ba'e waraabee naa fidaa jechuudha. Egaa har'a immoo maali anan deebi'ee baay'een keessanii naal loltanii jirtan lakkoofsa nu maxxansitu lakkoofsa kee jettanii lakkoofsi kee guutee jira yuutuubii keenya gara jalaa deematu laalai lakkoofsa keenya yeroo hundaa maxxansina egaa lakkoofsa mooyyuu namni baay'ee raafatee nama jeeqasi kanaafiyyuu maxxansina yeroo baay'ee lakkoofsa keenya tokko lamarra maxxansinee jira yeroo baay'ee kanaaf egaa kan deebi'ee dhufeef gatii isaa maaf nutti himne gatii isaa kanaa jettanii baay'ee keessan jaallattanii gatii waan isinitti himee na of kalchaa Oromoo kiyya isiniin jala egaa gatii waan himee dhugaa dubbachuudhaaf amma viidiyoo irra deebi'ee yoo eeggatu gatii isaa hin dubbanne gatiin isaa isaan akkuma kaasiniin jedhe rimaa ji'a 8 baatii takka qofa hafee aluuf jechuudha. Leetirii 25 ol kennaa yoo isiniin jedhu immoo ganama qofa yookiin immoo galgala qofaa miti olumatti qabaadha jechuudha. Olitti qabaa biyyaansi leetirii 2 fi gimmaasha osoo kenna jechuudha na fakkaate. Wariin tokko kan isanii olillee kenna kan 42-45 kennu hin jira jechuudha hin beektanii. Egaa baay'een keessan ijoollee baadiyyaatti waan ta'eef kan magaalaatis kan warii qabu hin jira magaalaanis warii malee hin jiraatu waan ta'eef egaa kanaaf 25 ol kennaa tilmaama naan jedhame gamaatumatu naan jedhe inna gatiin isaa immoo baay'ee tokko bareedaa rimeessa waan ta'eef egaa gatiinis xiqqoo caan jira beekture warii rimaatiif yookiin immoo goromsi tokko miti. Rimaa jechuun warii lamaan gurgurama isaa warii lamaatiin gurgurama jechuudha. Isaaba warii lamaati kun immoo jala ga'ee jira. Inna kanaaf gatiin isaa akkuma 250 jedhanii egaa gatiin isaa akkuma 250 jedhanii afaaniin jiran ingidiin ani gizee baay'ee isiniifan dubbadda viidiyoo yoo hojjedhu afaaniin nuun jedhu malee nuti bittuus miti viidiyoo waan waraabnuuf afaaniin nuun jedhanii egaa gatiin Oromoo keenya waan biyyaa'ii jedhama waan biyyaa waan mafillee waan biyya itti gurguramaa jechuudha. Addaa miti waan ta'eef wanna gabaarra jiru wanna gabaan ittiin gurguramtee bitamtu waan ta'eef waan hundumaayyuu waan addaatiin hin bitamu. Egaa waliin karakkaru sunis ni jira jechuudha. Beektanii miti reenaa laalii si ilaalaa ishiin isin jirti. Afaaniin amma akkana jedhee yookiin immoo 220 gurguramuu ni danda'a jechuudha. Abbaayyoo itti dhiyaatee karakkaratenna. Kanaafiyyuu goromsa nuusoqii baay'ee naan jettanii goromsa illee rakkoon qabu isinii sonnaa goromsi rimeessa wanni rimaa kun beektu guddiidha sirriitti namni isaa warii lamaatiin gurgurata beektanii miire isa rimaa amma namni baay'een warii rimaa qabsiisee gurgura jechuudha. Rimaa qabsiisan kana gatii baasaa jiran maaliif warii lamaanii jira nafsee lamaan jira akkuma namaa kanaa jechuudha. Inna isaa warii lamaatiin rimaa waan ta'eef alus amma tokkoffaa nama sanis nama bitatuus fayyada maaliif yoo qeessi baay'een turu rimeessa argatee hin ala goromsa jechuun immoo akka carraati yookiin dafeetis qabaa yookiin dafeetis qabuu baachuu danda'a. Goromsi tokko amma baay'inni isaanii marfee waan ta'eef marfeen baay'een qaban jechuudha gizee 2-3 irra deddeebifamee jechuudha. Marfeen amma kormaan osoo hin ta'in marfeen kan achitti ispaardii ta'e fa'aa fidanii hin beeku garuu ani waan inni ta'uuf hin beeku garuu kormaan nama wariin osoo qabaa garuu warri faranjii kan ammoo qotiyyoo yookiin kormaan alchiisuun baay'ee hin barbaachisu maal faranjiin warma faranjii osoo nama haalee gurgurachuufis manatti fayyadamuufis isa wayya. Kormaan hojjetamu immoo abashaadha. Abashaan immoo maal gooterii abashaan nama rakastee jirti waan ta'eef kanaaf namni yeroo baay'ee marfee waraansisee
rimaa qabsiisee kan gurguru jechuudha. Kanaaf raaddoleen illee hin jiranii goromsaan egaa warroonni barbaadan keessa nama baay'ee wajjin haasaa jirra. Egaa yoon arge isin fidaa baay'ee isin gurguranii namni taree yoo ta'e malee yoo rakkate nyaataaf jedhee bakka qallamu isaaniitiin malee namni baay'ee horii manaa hin gurguranii nuti immoo isin bichaatti miti beektu kan gurguru warra biyya keessatti illee asii warra baadiyyaatti fa'achuu barbaadu gara biraatti illee fa'achuu barbaaduuf hin kenninaaf jechuudha. Amma isaa wayii yeroo darbe isaa jabbii aleetu ji'a tokko jabbii wajjisanii waraabe tokko warra biyya keessaatti bitate. Warri biyya keessaa amma waa'ee aannanii barate bu'aa isaanii barate amma isin akkuma bu'aa yookiin warra arabaa garuutti dafqaniiti birrii san kan fidanii itti gubattanii beeloftanii eebottanii hirriba abdanii garuu biyya keessatti immoo qallaalumatti kanatti 40,000 ji'aan 35,30 nyaatan jechuudha aannani masaatirraa maaliif bakka galabaa fi fiinoo isaa qopheessinaan bakka. Innaa biyaansi fiinoon isaa ji'atti 10,000 waliif fixu jechuudha. Innaa horii aannan kennuuf baay'ee bu'aa namaa buusa jechuudha. Kanas niin jaaga viidiyoo biraatti aga walitti deebitu nagaa nuu ta'a.